جوارين أككنتي أرجو كينيتي باينغر ما جوار محمد كرام منان كفلم جولين دي يبين garanti qulla kifaki qulla ilmanti yana bobbo أكجد ما جرو تيك سو كي رتلاي فيجلي أبا أبو أفنان تولي جدا جرو uummanni Oromoo bal'aan yeroo gabaabaa keessatti yeroo hatattamaa keessatti geema Itoophiyaa guutuu إتوما أككنا كلا جرو وغانغو تيرا أوروتا وغانغو تيرا رمضان نيجي جر مسلم ترى رمضان نيجي جرو جنان بجربين وغاو نسينجي Ato mari Ramadan alana eenyuun nimee makkaa keessatti salaachisu naan jedhani namoonni tokko nagaafataa turan tokko farratti kan kaa'amanii jiran pireezidaantii lamaanii kan ta'an kan Makkaas kan Madiinaas pireezidaantii kan ta'an Sheikh Abdurrahman As-Sudais لما فرت الشيخ ماهر المعقلي الحمد لله رب العالمين تدفرت كان سلاجسون عبد الرحمن الجحني وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم شنفرت كان سلاجسون الشيخ بدر البليل التائبون العابدون زعفرت كان سلاجسون الشيخ يسير دوصري لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون كان إتاني سلاجسون بدر التركي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله تربة فافي ندمامو وليد الشمسان وننزل من القرآن ما هو شفاء بايي كان نما أزن سيسو كيسا نموني هارينو كان بيكان أستاذ نجال تمانا الدنيا كينيا شيخ شوريم كيسان قال لي أوروتا إن المتقين في جنات وعيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرمن تبرا عكم جرت نجا كسني فيا سوربينكم مال فكات عنا ملي بيك وان كيسر برتان على طول أنا رتجارو تشيتي قد أجرت متي أوروتا أنا ديستني نما برابر ديم تاني متي أما ربهم تسندي سالو غارب بيون سندي سلي ها جالالي كيني دراني ماف بديد أما كوي جالالي أنا في سنجي دوجور حكمتي برورا دي ماف تشيتي نرتي قدام إيسا مالي أوروتا إيسا مالي دو غارب بيچا هدي دو مكان جاولي لالام بكازنو يا لايكي gochuu keessan akka dhagani gara viidiyoo keenya har'aa deemuu keenyaan dura laayikii 1,155 999 sirraa barbaada. Kuni soba waan ta'uu danda'u miti. أنا هرما يماني اشتي رجال أورمو والله نفر أورمو حبيبي قلبي يماني ما في فايدة نفر يماني مارب إيسا جرتو كجرى ربي فبيكتن إيسا جرتو أدرى ربي الرجال جرى جرتي رجال أورمو سسنجتو لغا أنجرا كم براغرون أغيني يادا سيكانا نتما أوروتا كان مهيرو يادو أكنا مونير من جرو تكوت هاوين كو قدان كرنان كو قدان كائلا واقعيو كان يبسولا مالف وانتا كرشيدان نفو وانو جتة في الدكامين وجتين في الدلا كائلا غرو في كينو جتة متي واقعيو نماكن وغادا وغا وغا سوفتي موچانكو إجي كي سوري لالا جرى أوروتا إجي كي سوري لالا جرى سايو مانا كيني كي ستمو واي غايلا كان بايو جالم سرگيدن وجنگا جيسني جرى أما كان في كوفكيتي سوتي يادشي سنجلوت أفمان ندامتن warri singiloota jechuun warran heerumin jechuudha beete namni nama rabbi sodaatu yoo argattan dafa heeruma umrii kanatti nageenyaa jiraadha kana isaa koona dhaga'uu dhiisanii dhugaa rabbicha kan koona dhaga'uu dhiisan ana tuffatanii ta'e hin beeku kan koo dhaga'amuu dhiisetti nu himamimi foozee ati immoo birrii sana deebistuu koyi foozee rabbi sodaadhaan qarshiitti yanaa deebis heerum yoo barbaadan heeruma sin dhorgin waan waliin jenna guutuu dagatte na bilooyte akkamatti qarshiitti nyaatte nama biraatti teeru qarshiitti na deebisee rabbi sodaadhaan foodhe. Fooziyaanis immoo deebii kanaaf kennitee jirti. Fooziyaa kana akkanitti argadhe iyyuu hin beeku. Yeroo dheeraadhaan booda dhamaatii dheeraadhaan booda fooziyaa argadheen jira. Fooziyaan immoo deebii isaa kana mimi haala kanaan deebistee jirti. السلام عليكم Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. ساعتين فوق إبريس أنا في دينا أفكين أما مو سافور قابة جال اللي أرجعته مو بريكو سنة ناكين من أنجل قابة سنة مو نادي بيصير أفهم كذا ناكين
maallaqe naadii bisii ammoo liqii miti ammoo saafu kenna saafu kenna ammoo dubbiin rakkisaa ta'ee jira duraan gisee jaalala keessa jiran waliif kennanii jiru amma immoo ka jaalalli ergi gidduu lamaaniitii bade birrii sana gaafataa jira mucaan Fooziyaan immoo birrii sana lafaan qabdu oorota gara biraatiin immoo sargiin Itoophiyaa keessatti gaggeeffame tokko uummata Itoophiyaa guutuu aarsee jira mucattiin kun heerumuu qabdu akkamitti heerumti jedhanii ijoolleen dhiiraa baay'ee aaranii jiru waan isin dhibu keessaa akka Itoophiyaatti illee hiriirri nagaan ba'ameefii jira mucattii kanaaf mucattiin kun fannaan jedhamti tawaaqii የፊልም አክተር isa jedhan sana fiilmii Itoophiyaa keessa jiru fiilmii baay'ee hojjettee jirti mucattiin kun ijoollee dhiiraati akka ija lamaanitti ilaalamti mucattiin kun heerumuu qabdu mucattiin kun akkamitti heerumti jedhan ijoolleen dhiiraa immoo hiriira nagaa baaju ፍናን ሀገሬ ክራሻችን እንጂ የግለሰብ ሚስት አይደለች መንግስት ቀይ ባህርን ትቶ ፍናንን ያስመልስ ፍናን የኔ ናት የኛ ናት እሺ ፍናን የኛ ናት አርቲስት የህዝብ ነው ሁለት እስከምትወልጂ ተስፋ አልቆርጥም በቃ እናንተ ቁረጡ ጀደ ሙጫንስ እሰቆፋ ሚቲ ኦሩታ ጀረከነ ቆፋ ሚቲ ኡመተ ባየቱ ቦአጀ እኔ በጣም በቃ ደስ ብሎኛል አንቺ እንኳን አንቺ ደስ ብቻለሽ ሌላው ችግር የለውም እኔ ደስታችን ግን እኛ ማን አለን እውነት ነው በቃ እኔ ግርም ምን ብሎ ቢያሳምናት ነው እቺ ምን ያልተባለችው ነገር አለ ምን ብሎ ቢያሳምናት ነው ብቻ ለማን ነው ይሄ ቪዲዮ ለወንዶች ጉዳይ አባላት ነው ከዚህ በኋላ እንደ ህዝብ ለወንዶች ማናት ክራሻችን ለማንኛውም ግን ሁለት እስክትወልድ ድረስ ተስፋ አልቆርጥም የእናንተንም ሰለብሪቲ ክራሻችሁ ከዚህ በኋላ ማን እንደሆነች ከአንድ እስከ 3 አስቀምጡልኝ ያጀመኝ ይቻላል እንቅጥቅጥቅጥ ንዝርዝርዝር አረገኝ ለርሶኛ አበስያ ውረለወይ ቀረጻ ነው ወይ ቅጥቅጥቅጥቅጥ ለርሶኛ አበስያ ምን አለ አንድ አመት ብትጨምሪልኝ ምን አለ አልሰማሁም ነበር ማን አንተ ጀታ Ucakku deerumteetti nuusii malee durba biraan beeknu ture gaara dursa baay'ee nama azaziisu eenyuun dhaabitti hambisuudhaaf akkasiin jetteen beeknu maaf akka kana waa jechuun abaarsuma eenyuu qabna qoynu abaarsa maatii qabna moo ቆይም ወይኔ ጋር ትንሽ ሰንበት እኔ ጋር የሚለውን ለቅሶ ለሱ ነው ማልቀስ ያለብኝ እንደው ማን የረገመኝ እንደው ምን ብላችሁ እንደው የረገማችሁኝ ሰዎች ከወዴት አግኝቼ ላስተፋላችሁ አረ ትፉልኝ እኔ ብር አልበረክታለኝ ትፉልኝ የት አግኝቼ ላስተፋችሁ ግን የሆነ ሰው ማረግሞኛል ያሹ አይበርክትልሽ ብሎማ የሆነ ሰው ረግሞኛል ትንሽ ብር አገኘው እቺ ብር ስትመ
የምትመጣው ወይ ደይን ከፍላለሁ ወይ አስቀምጣታለሁ ብዬ ሳስብ በ50 እና በ60 ችግር ተከባ ነው ያቺ ብር የምትመጣው። ምንም እኮ ነው እኔ ጋር መገኙ ገባ ስለው መቼ እንደሚወጣ ሳላቆቆ ነው የሚወጣው። ኧረ እንዲያረጋጋኝ ሰውዬ ኧረ ትፋልኝ አልበረክታለኝ አልቆያለኝ እኮ ትፋልኝ እንጂ ሙጫቲን ኩኒ ካብሪንሲ ብረቲ በረከቹሊ ሴጀራ ወንቲ ኩን አኩማ ብያቲ በቃ ቫይረሲ ኡመታ ሀሪ ብረጅሩ ደማሪ ከነመቱ ቆቆፋነቲን በቃ ረብራቲን ሙ ጀዋረኪነ ጉዳ ኬሰ ገሪረ ጀደን ጀሪ ሐሳ ጀረንጅሩ ጀዋሪ ሙ አፋንሳቲነ ከሱ ጀዴቶር ገራንኪ ቆላ ኪሽንኪ ቆላ ilmaan diye mana bobboch yaatiin diye mana daart hiraan manaan kafalamne manni gamanaa dhimmisa ani garuu gaafan sargi dhabu gaafa keessummaan natti dhufu gaafa yoo dhugaan joormaa magaalatti fiidiyoo tana dhageeffadhu laa'e godhi sheer godhi hanga dhumaatti daddabarsi wal biraan ga'e garaan kiyya qulla keessi kiyya qulla ilmaan diye mana bobboch yaatiin diye mana daart hiraan manaan kafalamne manni gamanaa dhimmisa ani garuu gaafan sargi dhabu gaafa keessummaan natti dhufu gaafa ummanni oromoo bal'aan yeroo gabaabaa keessatti yeroo hatattamaa keessatti geema Itoophiyaa guutuu hinaafsisu geema Abiyyi Ahmad hinaafsisu Jowaar Mohaammed qabnee geema akka addunyaa kanaatti itti qabatamin Jowaar Mohaammed gara Itoophiyaa akka inni qabatuun jedhanii isinoo maal jettan yaadatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechaa jechuudha. Sila koo yani ka jedhu tokkoffaa waan Jawaar jedhe addaan isinii baasa seeraan dhaggeeffadha. Maal jedhe Jawaari ilmaan tiyya manaa bootti ummanni ani beela keessa jira keessumaa waytanatti dhuftu beela keessa jira jedhe ummanni akkana jira isinii galee ummanni Itoophiyaa keessa ofii gubbaan waan gadu fotuun qabaa keessa olaalaan uummata kan qabanii qullaa jedhanii kanaafuu jedhe wanti ashoo isbii dhufeef ummanni kiyya waan beela keessa dhufu uummata kanatti hin fakkaatu jedhe kun waan isaa osoo hin ta'in isinii galee waan ummataa hime you know what I'm saying amma ideebi dabbaaliin kallachaa fi wanni addaan hin beene sana geemii guddaa akka Oromootii qabnaaf jetta sila koo yaada faadhee seetamoo Mubaarak Musammaa seetamoo Ibsaa Abbaa Jaalalaa seetamoo eeluu sitti fakkaata aslii baasii fakkaata Jawaar laaphayaa Jawaar ማለት is big man it's political bro Ethiopia is African political jazbaa don koro mahajim kana jazbaa ada anti waytanan mucaa kana jibbu anti maali jibban jeta woni kon kana ada sila mu Jawaarin TikTok irratti ne woni Jawaarin akaseta jazbaa Jawaar jechuun bara warra surree isinii godhee laapitooppii takkatti konkaa jazbaa hulettanyaa maqaa Jawaarree laaphayaa maayyimii hullaa donqoroo dhimma Jawaar Mohaammed kiraan manaan kafalame ijoolleen tiyya beela jee dubbate irratti Jawaar Mohaammed akkuma Oromoon beektu akkuma sablammiin Itoophiyaa beektu dhimma isaa irraan jenne haala biyyattiin Itoophiyaadhaa keessa jirturra dhaabbatee dubbate malee Jawaar Mohaammed kiraa manaa barbaada Jawaar Mohaammed ilmaan isaa beela Jawaar Mohaammed Itoophiyaa guutuu bitee maallaqa isaatiin kiisha isaatiin birsiqinnaa guutuu paartii badhaadhinaa sarraatenyaa mana isaatii fi hojii isaa godhachuu danda'a. Jawaar Mohaammed boosa Oromooti. Jawaar Mohaammed boosa Itoophiyaati. Jawaar Mohaammed boosa Afrikaa guutuuti. Jawaar ka jaalannu, ka kabajnu, ka abdannu ilma sabaati. Kanaafuu hinaaftuu warri bilisiqinnaa keessa jirtan Jawaar maqaa balleessuu yettanis gatii Jawaar sirri beena Oromooni kanaafuu dubbicha kan sobatee sulmaa namaaf gala akkamitti namni akka kanaa kun namni kabaja guddaa qabu kun akka kana ni ta'a jedhamee wama yaadamni kana yaaduudhaaf waan nama rakkisudha namoonni tokko tuun hubatiin waan kana haasaa turan namoonni baay'een immoo tujaraaf hin gadin Jawaar akka kana waan inni teessee daawwattootaa fi hordoftoota keenya bakkitti argamnu godina Harargee Bahaa addatti immoo aanaa Haramaayaa naannoo Harroo jedhamtu tuni qabrii gooticha Baharoo Tumsaati bara 1942 kan dhalate yoo ta'u barri wareegamaa immoo bara 1977 akka yaadannootitti qabriin kun bara 2010 kan ijaaramedha. Harrootti argamti gooticha keenya Baharoo Tumsaa rabbi biyya irraa salphisu jenna
namoonni qabri isaa iyyaafachuu fi daawwachuu barbaadanis naannoo harroo kana dhuftanii seenaa isaatii fi iddoo awwaalcha isaa arkachuu danda'u. Aadaa keenya tokko baruu akka qabnu dirqama akka ta'e ni beektu ka baaromtuun isaanii gara Harargee keessatti akkanaatti bakki qabri isaa agarsiifamaa jira. Namoonni immoo aadaa keenya baruu barbaadan iddoo tokko deemtanii akka kana daawwachuun keessa dirqama. ቤተሰቦች ከዚህ በላይ ምን የሚያስደስት ነገር አለ? እንደዚህ ቀን በህይወቴ ረክቼ አላውቅም። ይህ ቪዲዮ ተከታትለን እንመለስ። 1 2 3 Oromoo mucaa kanaan galatoomatti waliin darbinaanii dhugaa rabbisin jaati koomentii irratti meeshiin godhaatii Joon Daanieliin galatoomatti waliin darbin inni kaan saba anuma isaa fakkeessee gara yeroo deemu kuni garuu saba keenya saba Oromootiif namoota bishaan dhabanii bishaan rakkatanii haala asirratti agartan kanaan bishaan hojii fi maybe ijoon ilaalaa እንደዚህ ቀን በህይወቴ ረክቼ አላውቅም። ይህ ቪዲዮ ተከታትለን እንመለስ። 1 2 3 Joon Daaniel baay'ee si jaallanna jedhanii barattoonni galata galfatanii jiru. Nus baay'ee galatoomi siin jenna dhugaa rabbicha namoonni tokko kan yaadaniin hojjenne abbootiin qabeenyaa uummata keenyaallee kan yaadaniin hojjenne gurbaan kun nuuf hojjetee jira. Bakka akka kanaatti immoo hirmaachuunsaa dhugaa rabbii waan guddaadha. Birra sumaasa akkamiin egaa fayyaadha haruma bare akkamitti hedduu si tole akka makiina yoo ta'e makiina eessa deemtan? makiinaanitti iyyuma inni ilaaltee agartu kunis anuma. Hai maaluma argattee akkana si tole oo? Yoo jabaatanii hojjetan wanni jijjiiramne tokkollee hin jiru bal. Amma dhugaan dalagatteetuma akkana jijjiiramte ati. Laal silaa akka keetin achuma dhukkee ati keessatti na dhiifte san keessan gangaladda ture garuu rabbiin akka namaatii miti. Maashaallah. Dhaabbadhumee dhaabbadhu biroo waanaa soinuu jira. Maal haasofnoo? Bakka gaafa kaan itti na dhiiftee deemte san ni yaadatta? Dhiifama yaaboo bar gaafa san namaatu kana na godhe. Harka kana hoo ni yaadatta? Ka gaafa san xuriidhaan aan hin tuqinnaan jette san laal. Deemnee harka kanaati natti na godhini. Harkuma santu makiinaa tana fide waan ta'eef jecha ati sarara makiinaa tana harkaan hin tuqin. Ati duraanuu nama gaariidha dhiifama naa godhe yaaboo. Ani laal gaafa san harka kiyyaatu xurii ture ati ammoo onneeteetu xuriidha. Akka durii fi harka xuriitti hin hafanii ijaa Oromoon harka xuriitanii fi hiyyummaa sanallee dhiqadhee hin jira irratti onneeteetu xuriidha. Akka durii. Mukii kana keessatti aduu na fixee bar. Anammaan tana jaartiin qabaa bar. Boo makiinaan hin baanaa bar. Lafuma kootu sirachaa ni dhaqqabdaa hafuura baafataa kootu. Akkasiidha nama sin aarsu al tokko akkas gootanii haaloo baachuun gaariidha garuu tu jaalala agarsiiftanii fi maal akkas hin taatan eenyu akkas hin taatan agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u malee haaloo baachuunis immoo gara biraatiin immoo jaalalleewwan kanaan dura uummata keenya guutuu hinaaffisaa turan maaliin akka jarri wallolan kan hin beekamin Faaxumaanii fi gurbaa si jaallatu adda ba'anii jiru. Gara mana gaana jamba. Kara mana gaati wali himtanii bakka rakkoo waliin taane nu anaafatti illee jettanii gargar baatanii walii galte waan. Hoo isas sidhiis. No, maaliif na dhiisama? Loo isa bira rakkoon jira moo amma fakkeenyaaf namni tokko waa wayii walirraa jibbaa bira yookiin isa waa irraa jibbe yookaan situ waa irraa jibbe. No. Mucaan nama nagaati. Anillee nama badaa miti. Namni yoo waliin hin galin karaa nagaati. An nama barate yoo waliin hin galin Rabbiis nagaan jechuudha. Waliin galee jecha addaan gama hin galee. Jiree baay'een dubartoonni yoo argite taate takka heerumnaan yookiin takka maqaa nama tokkoon baramnaan addaan deemuun barbaadanii sodaatanii namni waan naan jedhe jedhanii waan sodaatanii si galee. Ammoo ani nama badaa ta'e kan yeroo akkasumas nama waan amantiin jedhalee
اتكلا أنا ما بدأت هي وان ثاني في بدأنا في تهين بيكو كما كرام من نجانا تاني اوكي والما غلطتي قرتيت ها ما جت اوكي والما غلطتي نمني كوني ادم نما نغيا يو انين كن نما غاري نما كبجما تايت نينجر يكفي ترابغا جو دند تريت فاطمه او مويت ولي بدل تريت وان ويت راسيتي لا أجلس المون أجلس المون لم يندو عمل وفي قوا يوكي هاسيان تودن دا وشان تودن دا like this is private affiliate so وداني أولين دلله نجينا أم ودان تقولين نفسي وتقولين تكذبين وتوجرون ما ولين شيء أنا كثير ሮታ ባየና ማዘን ሲሰሙ ጫዋን ቀልቢን ሲወ ካኖኔ ሲዋን ጸቤ ፈካታ ሀተው መዲ ጆሌን ኩል ለማናደበውን ጀራቤ ከሜዘር ገረብራቲን ሙሴን ሰለሞን ጠማፍነት ተፋ አኒን ፉዱ አንሳሪ አቲቱቲ ቴሱ አንፎደ እንጀራን አንዘዲ ኤርጋና ኤርጌዝራ ሮታ ዛሬ እንግዲህ ሽምግልና ምልክበት ቀን ነው። እንግዲህ ሽማግሌ እየላኩኝ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። እንግዲህ ደስ ደስ እያለኝ ነው፣ ደስ ደስ እያለኝ ተቀሳቀስ በጣም ደስ እያለኝ ነው፣ አሁን ደስ እያለኝ ነው። ደስ ደስ እያለኝ ነው፣ ደስ ደስ እያለኝ አላብይና ደዲና ጋፋ ረቢ ጀደሂናፉ ረቢን ዋንጋሪኑ ከተቤ ጅራ ጋፋ ሚሱን ጎትሞ ሱን ኬኛ ባየ ወርባች ጋሩ ሰነጀቹን ሞ ሰበበ ጌሲሱ ዳባቱን ተይን ሰበበ ጌሲሱ ቀብዱ ንያሩ መቀባቹን ጌሳን ሰበባ ሰጉዳዳ ሶ ሰበባ ከሴሮ ጌስ ሳዲምተን ጨራሰን ድርፈት የፈየደሙ ገት ደንዲሰኑ ጀናን ረቢኒ ፉዳ በረቀቀቡ እስኒፍስ አናፍስ አከኑ እንጀራ ሰገንታራ ከሆነ ከደፈካታ ወሮታ ሰገንታራ ተሞርት አኔ አንሱር አቲ እኙን ሰንዶን ገዱ